raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Cilaalo roobeen albasa duumesahu marreejoollee cilaalo roobeen albasa duumesahu natu si baataa siitu na guutesahu marreejoollee natu si baataa siitu na guutesahu ennuti jaaree riiqicha reekisuhu marreejoollee ennuti jaaree riiqicha reekisuhu faanoo malee kooraan naman teessisuhu marreejoollee faanoo malee kooraan naman teessisuhu. Maqaa safuutiin wal yaamuu yookiin maqaa yaamuu lagachuu aadaa Oromoo keessatti ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya nadhii aadaati. Qopheessaan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmechaa Gammachuuti. Inofirraan faatee waan irraa arguuttee garmaamaa hoo waan irraa arguuttee garmaamaa hoo. Namni aadaa isaan beekni garbicha jedhe Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyoo. Aadaan calanqee saba tokkooti. Maalummaa yookiin eenyummaan hawaasa kamiyyuu aadaa inni qabuun beekama. Uummanni Oromoos horteewwan ilmaan kuush keessaa saba Jifaarri yookiin dameen isaa bal'aa aadaa mataa isaatiin beekamu akaakuu hedduu qaba. Akka fakkeenyatti torban darbe sagantaa keenya nadhii aadaa jedhu irratti sirna gubbisaa yookiin sirna maqaa moggaasuu aadaa Oromoo keessatti beekamu isiniif dhiyeessineerra. Haaluma kanaan aadaa maqaa gubbisuu yookiin moggaasuu uummanni Oromoo ittiin beekamu qorannoo hayyoota Oromoo kanneen akka Dr. Gammachuu Magarsaa, Dr. Aliimaa Jibriilii fi obbo Jaatanii Diidaa waabeffannee gurraan kan isin geenye yoo ta'u, kanumaanis walqabatee maqaa safuu yookiin maqaa laguu aadaa Oromoo keessatti beekaman immoo kutaa lammaffaa fi isa xumuraa taasifannee akka walitti deebinuuf beellamannee addaan baane. Kunoo beellama keenya kabanyee dhiyaanneerraa nu caqasa. Seenaan dhiifaman beeku seenaan dhiifaman beeku waan abbaa hojjaatetti waamaa hoo waan abbaa hojjaatetti waamaa hoo. Waa'ee maqaa safuu yookiin maqaa wal yaamuu lagachuu maal beektu? Akka naannoo keessanitti maqaa safuutiin eenyutu wal yaama? Sababiin maqaa safuutiin wal yaamaniif hoo maal isinitti fakkaata? Gaafilee armaan olii kanneenii fi kan biroos ka'umsa godhachuun mee waa'ee aadaa maqaa safuu Oromoon qabu waan manguddoo buleeyyii fi hayyootarraa odeeffannee waan dubbifne keessaas waliin qindeessinee jirru isiniif qoonnaa ammas akka waa irraa barattan abdii qabna. Kurri gahee goobee kororoo muufaanin harkisiini kororoo muufaanin harkisiini. Maqaa safuu jechuun maqaa kabajaaf jecha nama tokkoof moggaafamuu jechuudha. Sirni gadaa abbaan wayyuudha, haati wayyuudha, jaarsi wayyuudha, soddaan wayyuudha, hangafni wayyuudha, waaqni wayyuudha jechuun tumeera. Wayyuu jechuun safuu jechuudha. Abbaa wayyuudha jechuun ijoolleen maqaa abbaa isaanii waamuun wayyuu yookiin safuu ta'uu isaa agarsiisa. Kanumarraa ka'uun ijoolleen abbaa isaanii maqaa dhalootaa inni sirna moggaasatiin maatii isaarraa argatee ittiin beekamuun waamuu dhiisanii abbaa yookiin abbiyyoo yookiin aabbilee jedhanii safeeffatanii waamu. Akka aadaa Oromootti intalli tokko heerumtee gaafa shananii maatii fi firoonni gurbaa fuudhee walitti qabamuun shamarree qe'ee isaanii dhufteef sirna maqaa moggaasuu gaggeeffatu. Maqaa dubartii heerumtee kanaaf kennamuun alatti ishiinis sayyoota ishiitiif soddoolii ishiitiifis maqaa haaraa moggaafti. Sababiin guddaan sirna kanaas maqaa isaaniitiin wal yaamuun akka safuutti waan ilaalamuuf maqaa dhalootaa sana dhiisanii kabajaa fi jaalala waliif qabaniin kan biraa walitti moggaasuun ittiin wal yaamuu jechuudha. Akkuma aadaa Oromduriitti maqaa abbaa manaa ofii waamuun illee akka safuutti ilaalama. Misirroo heerumtee dhuftes maqaa ishiitiin waamuun salphina akka tuffatamteetti ilaalama. Kanumarraa ka'uun tumaa wayyuu gadaan Oromoo kaa'ii sababeeffachuun maqaa safuu kun haalota adda addaatiin moggaa'a. Fakkeenyaaf moggaasa maqaa safuu kan gaa'ila boodaa, moggaasa maqaa safuu kan sadarkaa gogeessa gadaa keessaa fi kan kana fakkaatan tarreessuun ni danda'ama. Namoonni harmeen keessan abbaa keessan maqaa isaaniitiin hin waamne jiraachuu maltu. Yookaan ammoo kanaati warraa keessan maqaan isin hin waamnes jiraachuu dandeessu. Dubartoonni abbaa warraa keessan maqaan hin waamnes akkasuma jiraachuu dandeessu. Kun maaliif ta'e jettanii gaafattanii beektu?
Achii dhufteen aadaa kanaa maali? Qorattoota aadaa fi afaanirraa iyyaafanneerra. Warri durii abbaa warraa isaanii maqaan hin waaman. Haati warraa abbaa warraa maqaan waamuu dhiisuun waan kabajjuuf maqaa mucaa hangafaatiin abbaa ebaluu jettee waamti. Yeroo inni alaa ol galus karratti gaditti baatee ulee irraa fuuti. Galgala ammoo nooru jettee taa'umsa laattiif. Afaa aftee akka ciisee boqatus mijeessiteef. Amma garuu aadaan akkasii kun hafaa dhufeera. Dur warri wal fuudhan maqaa wal waamuun saalfidha. Kan ija jabaattetu yoo maqaa waamtu ta'ellee maqaa dhalaatiin waamti. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi qorataan aadaa, seenaa fi afaan Oromoo Dr. Darajjee Fufaa sababni dubartiin maqaa abbaa warraa waamuu lagattuuf kabajaa fi jedhu. Akka hayyuu kanaatti maqaa waamuu lagachuun dubartoota qofa osoo hin taane Oromoon gaafa ilma fuusifatu intala heerumtee dhufteefillee maqaa moggaafata malee maqaa ishiitiin hin waamu. Akka ishiin heerumtee dhufteen haati gurbaa deemtee sabbata irraa hiiktee yookaan gaafa shananii maqaa moggaafatu. Kunis kabaja. Dubartiin abbaa warraa maqaa yaamuu qofa miti kan lagattu. Namoota mana maatii abbaa warraa ishiitii jiran hundatti maqaa baafatti malee maqaa isaaniin hin waamtu. Misirroonis abbaa fi haadha abbaa warraa ishiitii garuu aabboo, aayyoo yookiin maqaa kana fakkaatu waamti. Maqaa lagachuus ta'ee maqaa moggaafachuun kun safuu Oromooti. Maqaa lagachuu qofa osoo hin taane akkumti itti waamanillee safuu yookiin wayyuu qaba. Safuun kun humna guddaa qaba. Maqaa waamuu lagachuun hariiroo qaama lamaan isaanii jidduu jiru irratti dhiibbaa uumuu qaba. Abbaan manaayyuu maqaa haadha warraa isaatii yeroo itti waamuu lagatutu jira. Lamaan isaanii jaarsa koo jaartii koo jechuun yeroo itti wal waaman waan jiruuf maqaa wal lagachuun hariiroo haadha warraa fi abbaa warraa gidduu jiru irratti rakkoo hin qabu jedhama. Jaarsa koo jaartii koo jedhanii wal yaamuun jaalala agarsiisa malee walirraa fagaachuu wal sodaachuu miti. Akkasumas kabaja mul'isa. Obboleessaa fi obboleettii haadhaa fi abbaarra darbee firoota warra soddaa maqaa waamuu lagachuu fi maqaa itti moggaafatanii isaan waamuun jaalalaa fi kabaja agarsiisa malee hariiroo qaban walirraa fageessuu jedhu qorataan kun. Haa ta'u malee dhaloonni ammaa maqaa wal yaamuu waliin lagatu yookiin hin safeeffatu. Dhaloota ammaa ilaalchisee waan lamatu jira jedhu Dr. Darajjeen. Inni tokkoffaan jalqaba akkaataa itti wal fuudhanirraa ka'ee safuun sun badeera. Kanaafis maqaa wal lagachuun sun hafeera. Safuu fi tartiiba fuudhaa fi heerumaa osoo hin eegin waan walitti dhufaniif akka arganitti wal waamu. Inni durii maqaa wal lagachuu qofa osoo hin taane akkaataadhuma isaan ittiin walitti dhufaniyyuu safuu hordofuu fi eeggachuun waan ta'eef bakka waliif kennu. Dur akkaataa saniin walitti dhufanii sana keessa darbanii wal fuudhanii waliin kan yoo jiraatellee muraasa. Bara kana garuu har'a walitti dhufanii waliin jiraatu, boru garuu waliiku. Kanaaf jaalalli dhugaan iyyuu isa durii keessa jira jedhan Dr. Darajjeen. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Qulqulluu Ijoos yaaduma Dr. Darajjee deeggaruun maqaa wal waamuu wal lagachuun kun aadaa keessatti safuu waliin wal qabata. Aadaa Oromoo keessatti maqaa wal waamuu lagachuun inni biraan moggaasa maqaa safuu kan sadarkaa gogeessa gadaa keessatti. Sadarkaalee gadaa keessatti namni tokko maqaa wayyuu kabaja isaaf ittiin waamamu qaba. Maqaan safuu ijoollee sadarkaa gaammee fi foollee yookiin kan namoota gurguddoo sadarkaa raabaadorii fi gadaa keessa jiranii tokko miti. Moggaasni maqaa sadarkaa gogeessonni gadaa jiran hundattuu safuu yookiin laguu qaba. Kana jechuun dargaggeessa raabaadorii tokko maqaasaa dhalootatiin hin waaman safuu qaba. Kanaafuu sadarkaa gadaa kanatti raabaadoriin umurii farda gulufuu itti taphata waan ta'eef maqaa farda inni ittiin beekamuun waamama. Fakkeenyaaf abbaa odolee, abbaa bulloo, abbaa daalee fi kan kana fakkaatan jechuun hiriyoonnis ta'ee firoon isaa ittiin waamuu jechuudha. Gaafa namni kun fuudhee ilmoo argatellee abbaan barbaade maquma farda isaatii kanaan waamuu itti fufa. Abbaan barbaade immoo maqaa mucaasaa hangafaa sanaanis ni waama. Nama sadarkaa gadaa keessa jiruun ammoo abbaa gadaa abaluu jechuun waamu malee maqaa ganamaatiin waamuun safuudha. Akka jiraatan magaalaa Jimmaa obbo Umar Xayir jedhanitti ammoo Oromoon maccaa kara konyaa Jimmaa aadaa moggaasa maqaa safuu adda ta'e qaba. Yeroo baay'ee maqaan Oromoota Jimmaa abbaa ebaluu waan jedhu of keessaa qaba. Kanas haala isaa yoo ibsan abbaa jedhamee kan waamamu nama bultii ijaarrate. Maqichi kan moggaafamus ilmi fuudhee bariisaa bunni qalamee sirni moggaasaa gaggeeffamee achirratti. Maqaa sanas kan argatu amala isaa akkaataa jiruuf jireenya isaa hawaasummaa isaa fi diinagdee isaa irratti hundaa'ee moggaafamaaf. Maqaan dhaabbataan maqaa ijoollummaa isaa irraa gara maqaa haaraatti jijjiiramu jira. Fakkeenyaaf Muhammad gara abbaa garootti, Jamaal gara abbaa raayyaatti, Abdallaa gara abbaa biyyaatti geeddaruun moggaasu. Akkuma haala namaaf naannootiin taa'amees moggaafama malee akkaataan raawwisaatii dhaabbataadha jechuun hin danda'amu.
Haaluma kanaan abbaa dilbii, abbaa milkii, abbaa waarrii, abbaa jiruu, abbaa boogiboo, abbaa heebanoo, abbaa golee, abbaa duraa, abbaa dhaasaa, abbaa fiixaa fi kan kana fakkaatan jechuun hunduu hiika mataa isaatiin moggaafamaa jedhan. Jimmatti kan maqaa akkasiitiin hin waamamne warra ijoollummaan sheekii yookiin haajii jedhamanii waamamanii. Akka seenaan kun jedhutti maqaan kun jaarraa 16ffaas mootoliin shanan gibee addatti wal kabajuuf sirna moggaasaa isaanii tolfatan jedhama. Moggaasni maqaalee safuu kun warra dhiiraa qofaaf osoo hin taane jimmatti dubartootaafillee haadha qoroo, haadha nagaa, haadha dannab, haadha maccaa, haadha biyyaa jechuun moggaasanii ittiinis waamu. Moggaasa maqaa safuu Oromoon maccaa jimma jiraatu ittiin beekamu keessaa wanti addatti maqaalee Oromoo gara biraa jiraatanirraa adda godhu yeroo baay'ee maqaan ganamaa gaafa moggaasaa sun dagatameetu maquma ijoollummaatti waamamu. Gaafa ilmoo argatu ammoo maqaa ilmoo sanaan abbaa ebiluu jedhamee yeroon itti waamamus jira. Irra guddaan garuu maqaa moggaasatu dhaabbataadha. Fakkeenyaaf Umar Xayir Abbaa Garoo, Hajii Abbaa Waarrii Abbaa Golee jedhamuun waamamuu isaanii ofuma fakkeenya fudhachuun ibsan. Walumaa galatti uummanni Oromoo akkuma aadaa sirna maqaa waliif moggaasu qabu, sirna maqaa wayyuus qabaachuunsaa saba kabajaa fi madaallii uumamaa beekuu isa taasisa. Maqaalee wayyuu yookiin safuu kunis dhiiraaf qofa osoo hin taane warra dubartootaafis walqixa akka mogga'ee fi kabajaa fi jaalala Oromoon haawaniif qabus mirkaneessa. Kaayyoon maqaa duraaniitiin wal yaamuu lagachuu inni ijoo fi bu'uuraa kabajaa fi jaalalaaf malee tuffiif yookiin jibbinsaaf akka hin taane argaa dhageettii Oromoorraa odeeffanneerra. Labanni amma jiru kunis kanuma hubachuun waan aadaa fi safuu Oromoo kana sirriitti ittis dhimma ba'ee akkasumas ittis dhimmamee dhaloota boruuf galmeessee kuusaa dilbii aadaa abbootiisaa bifa barreeffamaanis ol kaa'ee fi darbuu qabaa jenna. Keessattuu namoonni dandeettii hogbarruu qaban beekumsa isaanii fi kuufama aadaa Oromoo kanneen akkasii kana walitti qabanii haala danda'ameen irratti hojjechuu qabu. Dhugumattis aadaa Oromoof yoo Oromoon xiyyeeffannoo hin kennine ormiin awwaala malee hin dagaagsu. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin nadhii aadaa har'aaf qabanne kanuma. Nama torbanii nunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.